wanni nama dulloomsu namni wanni dafeetti wanni nama dulloomsu jettanii maal ilaaltan lakki wanni Jamaal illee hawaasa Jimmaatiif tuffii qaba. Sheyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuudha. Qansiraa akka afaan Amaaraatti. Maallayni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshine. Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa wanni feete yoo taate wanni takka yoo cabnaan dhumatti ittiin beeku. Saayibummaan kiyya ijoollummaa irraa qabee haga ammaatti nama naa oliirra nama naa gadiitiin irra saayiba. Waa guyyatti birri 8 jalqabee galgala tafsiira kitaaban adda addaatiin masgida qaraayisa. Nama hedduu jechuun nama adadan qabne. Anaa bakka san dalagoo dhufe hundi boohee deema. Galgala tafsiira qaraayisaa bulee qaraayisee magribaaf shaayiddu ganama sa'a 3tti anaa bakka hojii sanitti Sheekh Jamaal eessa hojjete jee nama suufa uffatee karabaataa uffatee hojjetu na see qaamni kiyya hundi ooliyoo jaanii zeeta gubate kana maashinatti osoo dibuu qaamni kiyya hundi kana anaa hojjetu arkee akkuma kan ol seenetti Sheekh Jamaal obboleessa isaati jee laa Rabbiin maallaqa fedhus namaaf kennaa fedhus nama dhorkataa hujuma si fakkaatu Rabbi si haa kennu naan jee. Aga dhagaha Saudi irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 62 61 duwwaa 7 32 haloo jechuun ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp duwwaa 58 8 WhatsApp irratti haloo jechuun ni dandeessu. Amaanaa online. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan har'a seenaa nama guddaa fi seenaa nama jaallatamaa fi kabajamaa maqaa guddaa qabu fi kabajaa guddaa qabu Ustaaz Jamaal Aliyyi seenaa ajaa'ibaa seenaa akkan garaa nama nyaattu fi haala yeroo amma keessa jiranii fi waan darbee wal bira qabanii jechuudha. Eenyumtuu bakka kalee irraa ka'eessan kan beeku fi kan yaadatu nama xiqqoodha nama xinnoo parsantaa muraasa jechuudha. Kanaafuu mee seenaa nama kanaa jechuudha seenaa akkuma viidiyoo irratti beeksisa viidiyoo irratti argaa turtan jechuudha. Bal'inaan irra waliin kan mari'annuu fi kan waliin ilaallu ta'a. Waa hedduu irraa baratan. Amantaa feetan qabaadha. Amantaa musliimaa ta'a, kiristaana ta'a, protestantii ta'a, peentee ta'a, waanuma feetan ta'a. Garuu viidiyoon kun impoortaantii kan ta'e dhugaa Rabbii isin fayyada. Hedduu isin fayyada. Seenaa nama kanaa bal'inaan waliin ilaala. Yaada keenyallee irratti kennataa isillee yaada keessan karaa koomentiitiin irratti kennataa jechuudha. Viidiyoolee isiniin dhaggeeffachiisa. Waa hedduu akka irraa baratan abdiin qaba. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taata subscribe godhaa. Viidiyoo laayik godhuu hin dagatina. Mee viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebina. Umrii tiyya keessa akka laafutti naaru ni fakkeessa malee mana kiyya keessatti jireenya kiyya keessatti hojii tiyya keessatti wanni nama aarsoo guudufte namaan ajaa'iba jeetiin akka nama aaree jee fakkeessuun ittiin ifi rakkisa malee aaree ifi wallaalu tokko wanni feete yoo taate wanni takka yoo cabnaan dhumatti ittiin beeka waan dabreef hedduu ifi rakkisu waan dabruuf hin dabran jaanii mo'achi amala kiyya keessaa hedduu yaadu hedduu aaru hedduu ifrakkisu waan akkasiin qabu gachiisu Luuk dhiira dhaggeeffadhu jechuudha. Dhiira jechuun yeroo baay'ee wanni uf duubatti si hambisuu fi yeroo baay'ee hamilee kan keessi kutu yeroo rakkoon sitti dhufte rakkoof jilbiifatuu fi akka malee dallantee uf wallaalu yeroo dallantee waan murteessin yeroo baay'ee iyyuu eenyumtu nama dhiira jechuun nama goota jechuun nama hayyuu jechuun nama yeroo dallanee akkaan musiibaan hamtuulleen itti buute uf to'atuu danda'u jechuudha. Dhiira bakka namni sun dhugumatti nama hayyuudha jechuudha. Maaliif namni yeroo aaree waa hedduu balleessa waa hedduu murteessuu danda'a. Lubbuu ofittillee waa hedduu murteessuu danda'a. Garuu namni aarii san keessatti uf to'atu lubbuu fi nafsee ofii qaama ofii to'atuu danda'u sammuu ofii to'atuu danda'u dhugumatti dhiira jabaa jedhama jechuudha. Namni isin fakkeenya godhachaa guddattan. Nama tokko yoo nabii Rabbii ambiyoota taate malee nama tokko fakkeenya godhachuu hin dandeessu. Namni kan taajira yookaan qabaataa ta'uun tawfiiqa Rabbiitii fi sababa isaati. haadha teessan jecha tokkoon ibsa. Ummaatiyya haadha tiyya jecha tokkoon ibsuu miti. Jecha hedduunillee ibsuun hin danda'amu. Hedduu bareeda. Abbaan intala shamaraati ilma dhiiraa caalaa jaalataa jechi jedhu dhugaadha. Dhugaadha. Namni kun dhugumatti dubbatulleef dubbiin irraa tola, haasa'ulleef haasaan irraa tola, waan jedhu beeka, waan dubbatu beeka, itti yaadee dubbata. Nama hayyuu jechuudha. Nama yeroo walii waan dubbatu beeku jechuudha. Sadarkaa haadhaa fi abbaan qaban yeroo ammaa kana irra baay'ee nama sadarkuma haadhaa fi abbaa ofii kanaa hin beekanii baru. Ofii firaasha bareeda irra bula haadhaa fi abbaan isaa bakka jiran iyyuu hin beeku. Seenaa haadhaa fi abbaa isaa waan kalee keessa bulanii fi keessa oolan osoo gaafattee kan
kan hin beeknetu hedduudha jechuudha keessafuu ijoolleen keenya yeroo sadarkaan isii xinnoo ishee ol ka'e jechuudha bakka akkuma waan nama haadha abbaa kana irraa hin dhalatinii kan uf godhu hedduudha jechuudha garuu uf tuulummaa dhiisee namni kun akkanatti uf gadi qabee haadha abbaa isallee sadarkaa isaa ol kaasee akkasumallee nama inni akkam waliin saayibee akka inni jiraatu mee viidiyoo makana keessaa gurruma keessaniin dhaggeeffadha ni ajaa'ibdaniin isiniin jedha sadarkaa amma inni irra jiruu fi sadarkaa inni keessa darbee dhufe yoo yaadatte atumtiin irra dadhabaan kunuu barkaateeti mooraalii godhatte bakka yaaduuf bakka ga'uuf yaadaa jirtu sanii akka waan irra geessetti sadarkaa uf laallu geessu takka geessa jechuudha jechi namaa baay'isawee mooraalii sitti godha iddoo yaaddellee si ga'uu baatu jechuudha parsantaa hanga tokko inerjii kan kee inerjii kaayyoo keeti baay'ee akka gara fuulduratti dabalee si oofsisu shakkii takka maleedha jechuudha kanaafuu gorsa kanarraa waa baay'ee akka hubattan abdiin qaba viidiyoon ni dhaggeeffanna viidiyoon dheeraadha. Qabeenyi yoo imaanni bira hin jiraatin gammachuun ta'u qabeenyi yoo ilmaan bira hin jiraatin gammachuun ta'u qabeenyi jaartii yoo hin jiraatin yookaan jaarsi yoo hin jiraatin qabeenyi fayyaa yoo bira hin jiraatin yoo ja'an sirri ta'a. Yeroon ulfaattuun jiruu keessatti dabarsitan jecha tokkoon. Yeroo takka mana hidhaattiin dabarsee habba takka immoo alattiin dabarsee ilmaan meeqa qabdan? Ijoollee siin lakkaawwataa takkumaan qaba. Habba takka. Maammadis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. jecha ajaa'ibaati bar laal afaan oromoo gaafa jedhanii afaan oromoo sorgoo fi sorgoo mataa ofii kan uf danda'e qaba jecha ustaas Jamaal Aliyyi kanaaf jecha raayyaa abbaa macaa tokko natti wal fakkaati jechuudha jechuma tokko dubbatanii jechuudha jarri kun lamaanuu hayyuu rabbiin oromoof jaarraa kana keessa kennee jechuudha rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu dhuguma akka afaan oromootti ilmaan tokkoma gizee jedhamu kana ilmaan kuni dhiiga tokko abbaan tokko haadha tokko Muhammad maqaa adda addaan qabaniimi Muhammad illee ilmuma tokko gaa laman jiruuji Aashallee intaluma takka laman jirtu kudhan illee yoo qabaatte ilmaanuma tokko qabaa jedha Oromoon ilmaan meeqa qabda tokko man qabaa jedhama jechuudha kun lakkoosaa bar lakkoosa maqaati sigalee ilmaani gaa jijjiirraa hin qabu akkasi jechuudha dabalataani ustaas Jamaal Aliyyi kana mana hidhaatti gaafa wayyaanee waan inni ta'e kan beekuutu beeka jechuudha keessafuu jijjigaa irratti waan isa mudate namoonni gurguddaan ni beekan jechuudha mana hidhaa keessatti dararaa ilmi namaa hin argin namoota Itoophiyaa keessaa namni hanga nama kanaa saba Oromootiif jedhee mana hidhaatti hiraarame yoo qabsaa'ota Oromoo keessaa meebii akka Baqqalaa Garbaa taate malee ni jira jedhee hin yaadu maaliif garuu isin hin beektan ta'a seenaan isaa ol bahee miidiyaa irratti bahee maal jedhee waa'ee kanaa uf gaqqabee nama saba ufiitiif jiraatu jechuudha walumaa galatti jechuudha waan inni mana hidhaa jijjigaa keessatti bar Sheekh Jamaal Aliyyi jechuun nama duuti irratti murtootee bar kana beektaniisin mana hidhaa keessatti akka ajjeefamu jedhee sheekota nama meeqa waliin nama duuti irratti murtooftee bar zabana wayyaanee beektanii kana quba qabdanii namni quba qabu hin jiru jechuudha gaafa Ahmadiin Jabal faan hidhaman sanii jechuudha sigalee kanaafi namni kuni dhugumatti seenan isaa seenaa baay'ee garaa nama nyaattu jechuudha. Ani wanni inni irra guddaa nama umriin naa gadii saahibuuf namni si gadii si kabaja. Namni hiriyaa teetii ifirraa si gadhiiba. Si tuffata. Jechan taane siin jaa. Gochan taane sirratti hojjeta. Wanni sun saahibummaa muraa deemti. Kanaaf namni if gaqqabee jiraatu hundi nama isaa gadiitii hojiirra jiraata. Nama isaa olii yookaan nama hiriyaa isaatirra. Ani amma saahibummaan kiyya ijoollummaa irraa qabee haga ammaatti nama naa oliirra nama naa gadiitiin irra saahiba. Nama hiriyaa tiyyaan saahibu jechuun miti isaanis numaan saahibaa adeemsa keessatti if kabajuun namaas kabajuun saahibummaadha waan taateef irra hedduu saahibni kiyya dargaggeessa umriidhaan naa gadiiti. Yookaan ilmiinis naa gadii yookaan qabeenyaanis naa gadii sanan jaaladha saahibuu. Luuk dhiira dhaggeeffadhu dhiira waan dhiirti jettu dhaggeeffadhu jechuudha sigalee yeroo baay'ee jechuudha waan kana sirritti sammuu keessan keessatti tingi godha sirritti itti yaadame sammuu keessan keessatti itti yaada dhuguman isiniin jedha bar yeroo baay'ee kan nama tuffatuu fi kan nama gadi qabu nama si oliiti yeroo baay'ee namni keenya maali ufii ol hiixata bakka kan ufii ol hiixatu sunillee yeroo sadarkaa ufii san ga'e kan isaa gadi san deebi'ee tuffata jechuudha sigalee kan nama ufii gadi inuma
hin tuffatina maaliifin isinii jedhe beektanii akkuma ustaas Jamaal Aliyyi jedhe ani waan kana waan qaamaan ufii kiyyaa irra ga'ee argellee nan qaba jechuudha dhugaa rabbii mudannoo kanarratti waan na mudate hedduutu jira seenaa san isiniif himuufi miti amma jechuudha haasuma kana isinii xumuruufi malee jechuu namoota ufii yeroo waa saayibdan dhugaa rabbii nama ufii gadii saayiba nama qabeenyaanis si gadi yookaan hiriyyaa kan kee yookaan nama bakka ni jiraa miti nama kabajaa siif qabu walumaa galatti nama sadarkaanii si gadi saayibi ol guddisuuf yaali nama san jechuudha hin tuffatin nama tuffaturraa guddadhu gaafa ati nama guddaturraa nama tuffaturraa guddatte dhugaa rabbii guddinni asii si dhufaan beektu namni hundinuu si jaallata namni hundi gaafa ati nama tuffatuu dhiifte si galee ati yoo nama tuffatuu baatte sadarkaa tuffatamuu jalaa baata ati yoo nama ofii gadii saayibde kasii gadii sun akka saree bineensa jala gugattuutti si jala gugataa siin jedhee si jaalalaaf jechuudha maaliif yeroo ammaa kana keessafuu namni keenya gaafa sadarkaan ol guddate nama ofii gadii hin dubbisu jechuudha bilbilaa'uu jalaa hin kaasu jechuudha garuu namni kuni sadarkaa kana jiraataati garuu nama ofii gadii nama isaa gadii nama sadarkaa isaa hin geenye boru guddata beeka gaa waan kalee keessa darbe beeka maaliif namni kalee jireenya gadadoo yookaan jireenya hamaa keessa darbe namni kunillee kanaa gadii sunillee boru akkuma kiyyaa sanitti har'a cinqamee boru sadarkaa guddaa ka jedhee waan yaaduu fi bakka nama san kabajaa isaanillee kabajaa qabanii fi innillee kabajaa qabaa fi jechuudha kabajaaf kabajaan gisee walitti dhufte akkam gaa yaa salaam waa toltee hin jedhin laal qawwee makilaashii nyaachifamee rukutuuf qophaa'ee jechuudha waanuma hunda keessattuu iddoo kabajaa ooli iddoo kabajaa bulii iddoo kabajaa jiraadhu nama si kabajuuf kabaji nama si kabanyallee kabaji gaafa nama si kabanyallee kabajje deebi'ee ofitti saalfatee nuti sunu sadarkaa si kabajuu gahaa jechuudha mee afaanuma isarraa dhaggeeffannu tokko sitti fayyadamuuf si saayiba tokko sirraa fayyadamuuf si saayiba kana jidduutti madaalteeti ati namni kunnaas ni fayyadaa narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saayibuudha namarraa fayyadamturra kanaaf ani narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saayibuudha namarraa fayyadamu mee dhaggeeffadhaa gaalaal dhugaa rabbii yeroo baay'ee amma namni keenya nama ufii irraa fayyadamuu barbaadala nama faayidaaf kan si barbaadulleen hedduudha kan bu'aaf si barbaadu kan bakka ni jiraami saayibummaa hedduudha bakka hedduutti qoodamti garuu amma akka ustaas Jamaal Aliyyi jedhaa jirutti ani yeroo hedduu nama narraa fayyadamuun barbaada malee nama irraa fayyadamu hin barbaadu jedhe argitanii nama hayyuu nama beekaa jechuun akkas ilaal nama guddina namaa jaallatu nama keerii namaaf jaallatu jechuun akkana jechuudha laal hayyuun beekumsa ofiitti fayyadamee beekumsa ofiitiin dhaloota ofii fayyada kan jedhan suni kan akkanaa kana saba ofii kan fayyadu kan waan gaarii ilmiillee haa ta'u barnoota ammayyaallee haa ta'u waanuma hundaayyuu dhaloota ofiitiif saba ofiitiif obboleessa ofiitiif waan gaarii hawwee dhalootaaf waa dabarsee namni deemu barbaadu nama akkanaa kana jechuudha yeroo hedduu namni faayidaaf si barbaadu si galee namni faayidaaf si barbaadu ati yoo itti beekta ta'e waa hedduu namni faayidaaf si barbaadu suni waa hedduu sirraa fayyadamuu danda'a sittillee fayyadamuu danda'a si galee kana keessatti ati uf eeggannaan gaafa waan daladdu hunda uf eeggannaan waan sin tuffachiifne waan gaarii gaafa daladdu hundinuu sitti fayyadamuuf si barbaadaa jechuudha kana keessa jaalala hedduutu uumama hordoftoota baay'ee argatuu malta akkasumallee jaalala rabbillee argatuu malaa jechuudha kanaaf nama faayidaaf hin barbaadini namni faayidaaf si haa barbaadu akka namni faayidaaf si barbaaduuf immoo gaarii dalagi gaariin jiraadhu hamtuu dhiistee gaafa ati gaarii yaaddu hundi faayidaaf si barbaada gaarummaa teettu nama sitti harkisaa jechuudha galatoomi jennaan kanaaf ani dargaggeessaa wajjin deemu kana hangaan danda'u numaa yaadaaf malee itti yaadu rabbina keessatti nu malee yeroo niin gammadaaf malee itti gadduu irraa aaru sadarkaa tanarraa akkamis sadarkaa tana dhufe jee nama hedduu jira nama abalu gaafa duraa miskiina har'a sadarkaa tana dhufe yoo jaan hirriiba dhabu nama hedduu jira abalu beekumtiin qabu beekumtii kana harkate yoo jaan sadarkaa ifannisuutti qadeema yoo dhabee hoggaasi harke fuula si jijjiiruutti khatarkaanfatu hedduu jira kanaaf irra hedduu namni nan saahibuu filadhu nama naa gadiitiin hiriyaati yallaala malee nama naa ol dabre kajechaan nama darbaa deemu khagochaan nama darbaa deemu khaan si olitti if beeku saahibii wajjin deemuun baay'ee natti ulfaata. Hedduu bareeda. Shayni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuun.
Jiruu sanootti Qansira kafaan Amaaraatti. Ammatti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. Hedduu Dhugaa dubbatuu fi namoonni baay'een waan kana bara amma seenaa ofii seenaa akkanaa kana namni dubbatuu ni jaallata hin jaallatu jechuudha dhuguma dubbatuu fi namni si olii yeroo hedduu si tuffata yeroo hedduu jecha hamaa siin jedha yeroo hedduu jecha hamilee si buusu siin jedha yeroo hedduu jecha kaayyoo kee uf duubatti si deebisu siin jedha nama wallaalaadhaa beekaa sun nama barnoota malee beekamtii argate jechuudha laal namni akkasii namni hayyuuni jecha siif hin qabu jecha siin hin jedhu beekumsa ofii sii qoodaa deemaa malee jechuudha. Dabalataani waa'ee hojii hufnaa irratti Jamaal Aliyyi Ustaaz Jamaal Aliyyi mee hojii akkam akka inni hojjetaa ture waan bar yoo himan islaama namoonni baay'ee seenaa kana inni himu dhugaa rabbii irra darba maaliif in saalfata ofitti saalfataa jechuudha jechuma kanaa jedhu jechuma kuulii jedhu yookaan qansiraa jedhamu kanaa jedhuma ofitti saalfata kan ofitti saalfatu jira maaliif arra hordoftoonni kiyya yoo na dhagaye edaan kalee nama akkasiiti arra guddatee sadarkaa kana gahe malee edaan kalee inni sadarkaa akkasii keessaa dhufee naan jaami namni na taazabami amma background kiyya dhossuun qaba miidiyaa irra jira waan jedhamu namoonni akkasii uf keessatti yaadanii jechuudha suni nama irraa hin bariinii beekadha nama ifni addunyaa itti mul'atini jechuudha warra ifni addunyaa itti mul'ate isin haa godhu warra ifti addunyaa itti ife dhaggeeffadha waan inni jedhu saatii gurra keessaniin itti qaba. Dhugaa jechuu turtanii san. Yeroon magaalaa irraa baadiyyaa dhufu nama makiinaa taaksiidhaa fi makiinaa aadii namni yaabbatu fi makiinaa mana addaan hin beekne. Biyya tana yeroon dhufu. Akkumaan dhufetti hojiis waan namni biyya tanatti hojjetu takka irraa hin beeku. Awwal hojiinan biyya tana dhufee dura hojjedhee nama diin barsiisu kawal saayibnuun bira dhiyaadhee hujuma inni hojjetu san ibbiratti nagarsiisee na barsiisee hojjechaa ture. Re'ee qaleen foon dhaabbatatti cicciree namaa gurguraa ture. Sanirraa bihee itti aansee salbaacii jaanii boondaa muranii bakka takkatti kanatti afanii waan hunda wal keessa jechuudha. Kulla shee jechuudha. Yakhlutu. Asuma kaalsiin jira, asuma jaakkanni jira, asuma huccuun dubartii jirti, huccuun dhiiraa jirti, huccuun nama guddaa jirti gannaynee aduma tana keessatti lafa sharaa afannee gurguraa ture. Viidiyoon irraa isiniif qabadee dhufillee kana fakkaata jechuudha. Barnoota guddaa irraa argattan abdii guutuun qaba. Maarree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii akka xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoo kanaaf wal fakkaatu bal'inaan akka isin bira ga'uuf guyyaa guyyaan konteektiin keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabu mallattoo notification irra keessanii hordofuu hin dagatina. Viidiyoo yoo isinitti tole please like godhaa. Waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoolee share waliif godhuu hin dagatina. Viidiyoo narraa asumarratti kan goolabamu ta'a qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.